Hangaasaa fi abdii jedhama mata dureen. akkasumas dubbisaa ergaasaa hubachaa dubbisaa ergaasaa hubachaa ta'e. Hangaasaa fi abdiin fakkeenya hiriyummaa gaariitti Gaariiti. laallachuu Gaariiti. gaariitti laachuu Lachuu. Lachuu. lachuu daa'imummaa irraa jalqabee horii waliin tiksuun Tiksanii. guddaa Tiksanii. tiksanii guddatan jaalalaa fi ilaalcha waliif qabanii akkasumas naamusaa fi hojii gaarii raawwatanii dinqisiifannaa akkas jedhaan Sirri si dhaga'utti hin jira oofeeti. Yoo dogoggorte anu sitti hima. dinqifannaa horfataniiru. Tasgabbaa'e. Dinqisiifannaa horataniiru. Horataniiru. Mana barnootaa waliin deemu. Waliinis galu. Hiriyummaan isaanii waan dallaal jedha barsiisa. Waan dhaalan jedha. Dhaalan wal gurmeessuuf Waan dhaalan as jirta. okay. Argame fakkaata. Sobni isaa sababni isaa obboloonni isaanii abbootiin isaanii obbo gurmeessaa fi obbo baay'isaan hiriyoota yeroo dheeraa waliin jiraachaa turanii waan ta'eef hiriyummaan umriin walgituu qofa osoo hin ta'in yaadaanillee waliigaluu barbaada. Hiriyummaan dhugaa icciitii waliif eeguu walamanuu yaadaan walii galuu jaalalaa fi gaan hin jiru barsiisa maal jedhani? Amantaa jedha inni. Amantaa. Amantaa waliif qabaachuu barbaada.
hangasuu fi abdii Hangasaa fi abdiin hangasaa fi kanaan kennaan kanneen waliif kanneen qo- kaniin waliif qobboo kaniin waliif qabu barnoonni kutaa shanaffaa baratan hundinuu hundinuu ah, hiyyummaa isaanii kana baay'ee dinqisiifatu. Barnoota isaaniitti ol siqaa. ayyee Qixxeeleedha. Qaxaleedha. sirri barnoota isaaniitti qaxaleedha. Naamusaanis Naamusaanis ta'anii naamusaanis odda taanaan naamusaanis taanaan ta'anii adda duree no, odaa moo aada? Aada miti. haadha malee Adda adda dureedaa dureedha dur- dureedha dure adda dureedha. dureedha Waan kan kan ta'eef waan kana ta'eef xumuraa waan kana ta'eef waan kana ta'eef xumu- xu- xumur- xu- xumura deebisee xumura seenseera ministeera xumura simisteerarratti akkas jedha. sirri xumura semisteera irratti Simisteera irratti yeroo hunda qixxee barnootaa olaanaa galmeessuun galmeessuun badhaasa argatu. Akkasumas naamusa gaarii qabaniin gama namoosaan badhaasa addaa fudhatu. Yeroo boqonnaa isaanii waan adda addaa waan hojjechuun adda addaa waan adda addaa hojjechuun hojjechuun dabarsu. hiriyoota Hiriyoota taphatanii hiriyoonni hin taphatu. Akkasii miti. hiriyoota waliin taphatu hiriyoota waliin Hiriyoota waliin taphatu. ah, Hiriyoota wajjin taphatu. Maatii isaanii hojii gargaaru. Akkasumas kitaabota adda addaa dubbisu. Dabalatees dabalataanis dabalataanis barnoota barattoota barnoota barattoota 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 olaa olaa ollaa o- ollaa jabeesse barattoota ollaa ollaa isaanii jiran akkuma maal jedhase akaakuu akaakuu barnootaa gargaaraa garagara garagara qoodisa garagaraa qo'achiisu. Hojii gaarii raawwataniif hiriyoonni isaanii hedduun miidhaa kamaa bira jirtu natti mul'attu barsiisa. michooma eeyidhe Michooma isaanii barbaadu barbaada hangasaa fi abdiin
hiriyoota Dhangaasaa fi abdii na isaanii qofa osoo hin taane barsiisotaanis baay'ee jaalatamu. Sababni isaa yeroo hundaa dabbi- dabbiif- dambifa- dambifa- dambeeffa maal jedhama? dambii fi Dambii fi naamusa mana barnootaa inni kabaju abbaa fi no eh, maal abbo jettee ababoo fi maal jedhama? abaaboo fi abaaboo Abaaboo fi biqiltoota mana barnootaa isaanii haa eessan jira? Eessan jira barsiisa? bakka jirtu abaaboo fi biqiltoota mana barnootaa Biqiltoota fi barnootaa isaanii haalaan kunuunsuu kunuunsu barattoonni hedduun fakkeenyummaa isaanii hordofanii hordofuuf miidiyina hordofuuf hordofuu fi miidhagina mooraa mana barnootaa irratti hirmaatu. hirmaatu. Walumaagalatti hangaasaa fi abdiin fakkeenya hiriyummaa gaarii Gaariidha. barattootaa fi Gaariidha. barsiisota mana barnootaa isaanii biraatti jaalatamoodha. Sirriidha. Gaara dubbiftaa. Ergaa isaa hubattee jirtaa? Hubadhe ijoolleen yeroo hiriyummaa gaariidha daa'imummaa jalqabanii Eh, hiriyyoo turanii abbaa isaanii lamaan hiriyyaa turan sirriitti hubattee jirta. dura. Eh, Isaanumarraa bakka wanni jedhan isaanii deemumaa cimsatanii qabatanii waliin dubbisuu, waliin mana barumsaa deemuu, sirriidha. waliin bakka waan hojjetan hundaa hiriyyoo gaariidha. Mee amma jechoota bilgaala achi kaabee kana mee dubbisaa dalagu. Gaaffiilee asii gadii yaada sirrii ta'e dhugaa kan sirrii hin taane soba jechuun deebisi. Hiriyummaan umriin walgituu maal jedhamsiisa? Dubbistee jirtaan walgituu jedhama. Walgidduu Walgituu qofarratti himamuudha. asxaa ofarratti hin hundaa'u Maal jedha? hin hundaa'u jedha hin hundaa'u. Hin hundaa'u. Okay. Lammaffaa dubbistu. Deebisa dhugaa keessa wajjin jedha. Hiriyummaan
Hiriyummaan umurii walgargaaruu qofaarratti hin hundaa'u. Dhugaadha miti? Dhugaadha. Eh, Hiriyaa ta'uudhaaf, hiriyaa ta'uudhaaf Hiriyummaa dirqama umriidhaan wal qixa ta'uu hin qabu. dhugaadha miti? Dhugaadha, dhugaadha. Hundi waliif amanamaadha. Soba kun Sobe. hangaasee fi abdiin kun akka durattiiti. Hangaasee fi abdiin barnootaan dubartii afoodha. No? Soba. Hangaasaa fi abdiin barnootaan dubartii hafoodha. Soba. Okay. Gaaffilee asii gadi dubbisi hiriiraatti hundaa'uun qubee deebii sirriitti qabattee filadhu. Haa. Keenyata keessatti Kun laal keeyyata jedha. Keeyyata lammaffaa jedha. Keeyyata lammaffaa eessarraa hin jalqabare? asumarraa dubbistuu akka kana dubbifadhu sibiila ibsa waan isin jechuu barbaadu. Keeyyata lammaffaa keessatti gaaleen kanneen waliif qabu yaanni jedhu maal bakka bu'aa jira. Kan amma isi jamsan laalta beektaa? Maali jettanii barsiisa? Sagaleen keessan badaannaa gahamu. Kun asitti ol deebitee laalta laal. Keeyyata lammaffaa deemte. Laal. Kun keeyyanni lammaffaadhaas. Akkanatti bakki kana barreeffamni itti murame kun keeyyata tokko jedhama laal. Asitti keeyyata tokko yogguu gad deemtu ammaas keeyyata biraatti argattu. Asirra dhuftu amma keeyyata lammaffaatu jedhama. Keeyyata lammaffaa jechuun as bakka akkana barreeffamni laa gargar muramu kan kanaa keeyyata jedhama. Keeyyata duraatu kun ammoo keeyyata lammaffaati. Kanaafuu keeyyata lammaffaa keessatti gaasaa fi abdiin kanneen waliif qabu jedha. Kanneen waliif qabu laal gubbaarraa ol jiru hiriyyummaan umurii wal gituu qofa osoo hin taane yaadaanillee walii galuu barbaada. Hiriyyummaan dhugaa itti walii eeguu wal amanuu yaadaan walii galuu jaalalaa fi wanta waliin qabaachuu barbaada. Gaasaa fi abdiin kanneen waliif qabu jedha. Kanneen waliif qabu yeroo jiru maali waan armaa waliin kana waliif qabu. Kanaafuu deebinee gaaffii bira deebinee waan kana baalla jechuudha. Gaaffii bira deebinee waan kana baalla. Naan galee garuu nan laalame dubbisa. Wal deebisee galaa keeyyata lammaffaa keessatti gaaleen kanneen waliif qabu jedhu yaadni maal jedhu maal bakka bu'aa jira. Hiriyyummaa Keenyatti keessatti itti hundii deebiidha. waliif qabu jechuun maal jedhu bakka bu'a. Keenyatti keessatti gaaleen kanneen waliif qabu yoon jechuun maalan beeka. Okkee dubbisu hiriyyummaa Haa. icciitii jaalalaa fi amantaa hundee deebiidha. Akka yaada dubbisichaatti
dhugakan. Hiriyaa dhugaa, hiriyaa dhugakan. Inbis naan galle na barsiisa dhugaa. Please, talamoota sanfirraa dhiisaa isheen sana. Yaada ulfaataa wayii qabdi. Kana dubbistumsiin galchennu. Akka yaada dubbisachaatti hiriyaa dhugaa kan kan ibsine Kan isa kan hin ibsine kamiin isa kan haa jaalala waliif qabaachuu waan amanu waan amanu waan amanu amantii irra deebii tokko dubbisa. hordofuu Wal amanuu jedha kan wal amanuu. walamanuu okay. Amantii tokko hordofuu amantaa waliif qabaachuu hangaasaa fi abdiin yeroo Deebisa. boqon Dhagaye. okay deebisaa jaalala waliif qabaachuu dura jaalala waliif qabaachuudha kan dura Kan hin ibsine isa kam ija? Wal amanuu. kan hin ibsine okay amantii yaani jaalala isaanii kan hin ibsine wal amanuu akka yaada qoy barsiisa ama like godda hiriyummaa isaanii kan hin ibsinedha. Laal akka yaada dubbisichaatti hiriyaa dhugaa kan Sagaleen keessan bari nagaamu saniiti. akka yaada dubbisichaatti hiriyaa dhugaa kan hin ibsine isa kamiyya? Tokkoffaa jaalala waliif qabaachuu, lammaffaa wal amanuu, sadaffaa amantii tokko hordofuu, sadaffaa amantaa waliif qabaachuu. Kan hin ibsine moo jaalala isaanii kan hin ibsine okay. Amantaa waliif qabaachuu amantaa tokko hordofuu ani donnuga. Amantaa tokko hordofuu illee hin ta'u. Isaan ta'a bakka deebisa. Kan taane Kana eega hiriyyummaa kan hin ibsine amantaa tokko hordofuu moo sila akkamitti yaani akkamitti kan amantaa hin tokko ibsine hordofuu jechuun maal jechuudha? amantaa tokko hordofuu jechuun yoo kunis kiristaana ta'e kunis kiristaana akkas haa ta'u yookaan musliima waliin ta'u. Okay. Akkas ta'e. Amma inni ibsu kun ammaan tana namni tokko amantaa adda addaa hordofee wal hiriyaa waliin ta'uu danda'a. Hin ta'u hin ta'e. Kana ta'a jechuudha kan hin taane deebisaan kana ta'a. Okay, okay. Hangafaa fi abdii yeroo boqonnaa isaanii maal hojjechuun dabarsu? Maatii gargaaruu, kitaaba adda dubbisuu, okay, deebisadha. Okay, maatii gargaaruu, kitaaba dubbisuu barreessa. Maatiillee gargaaru. Egaa duuba saniif hunduu deebiidha ta'a. Anna Hunduu deebiidha. Akkasuma eh, maatiillee gargaaru. ni taphata illee ammas. Inni taphatanillee taphachuu hindi deebiidha. Achirrayyuu hin jira. Hara ta'a. Hundi deebiidha. Okay. Okay. Egaa labraffaa. Okay. Abdiisaa fi no hanga
Hangaasaa fi abdiin barsiisota isaanii barattoota biratti maaliif jaalataman? Dibiif, maal jedha barsiisa? Maal jedha? Tokko Da, da, dambii fi dabbii fi maali? Dambii jedhaa miti? dambii. Dambii fi naamusa mana barnootaa waan kabajaniif. Qabbaa bakka bu'ootaa no bakka bu- bakka bu'oota barnootaa waan ta'aniif tapha 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 waan jaalataniif hiriyoota waan ta'aniif miti. Tokkoffaa ta'a. Dhugaan tokkoffaadha. Sirri. Dambii fi naamusa mana barnootaa waan kabajaniif. Jechoota gaditti jechoota gaditti kennaman keessaa filachuun hiika walfakkaatu walitti firoomsi. Dhoksaa lama michuu danuu kennaa seera. Fakkeenya hedduu danuu hiyyaa daachaa damee akkamitti walitti firoomsa barsiisa? Lama Maal danuu godhe beektaa? Akka inni nulaaf fakkeenya isaa jira. Akka godhe. Inni hedduu sii kannee miti. Hiika hedduu kanaa wajjin ka hiika wal fakkaataa qabu danuu hajuu kana qabu. Danuu hedduu danuu. jechuun Okay. Naa danuu galee amma. amma ati as keessaa jecha dubbisatte laa. Wal fakkaatu jechuudha. Kasa hojii deemu. Amma fakkeenyaaf as keessa kana dubbifadhu mee. Hiriyaa daachaa deemuu ijji daala icciitii. Icciitii kan jedhu isa wajjii deemama. Hiriyaa kan jedhu sana. Lakki hiika isaa dura. Miti. Hiika isaa barbaadde isaa miti. Kanaafuu hedduu hajuu danuu hajuu hiika isaa ta'e wajjin deemne. Kunis ammaan kana hiriyaa hajuu as keessa barbaadu. Isaa hojii deemu. Hiriyaa edilcha deemuu daalaa keenya seera michuu. Michuu. Sirriidha jechuudha taa'e. Deebiftaan malee. Okay, naa galee amma. Michuu. Haya. Dachaa kennaa kan jedhu wajjin. Dachaa kan jedhu. No. Deemuu. Tuuta laal. Seera. Tuuta laal. Lama kan jedhu dachaa lama. Dachaa hajuu lama ta'a. Deemi jedhaa miti kun. Kunimmoo dambii jedhama. Dubbisa qadaal. Dambii. Seera kan jedhu yoo Sirra. Seera. icciitii kennaa danuu dhoksaa kan jedhu wajjin. Sirra. Caalaa danuu kennaa seera. Danuu fakkeenya hedduu kan jedhu hojii deema dhalli. Caalaa. Lakki dhume bara hedduun kun asitti ilaalle hedduu fi danuu waliin deemanii Danuu danuun deemee jiru. dhala Dhalaa miti kun bara seera. dhaala. Dhaala. Dhaala jedha dhaala seera As keessa kan hin fayyadamin kan fakkeenya. jecha amma duratti hin fayyadamin kan as keessa. Kamtu xaaree kana qabu? As kunoo kennaa hajuu dhaala jechuun waan warrarraa dhaala. Kennaa. Dhaala hajuu kennaa kana. Okay. Dhaala.
Shifta irra kitaaba. Haya, eegalimee kaname jechoota roga'aa jala jiranii Jechoota har roga roga'aa jala raga jiranii jala raga jala jiraniif hiikaa fala faallaa isaanii faallaa faallaa raga faallaa ana faallaa jedhama. faallaa isaanii raga Roga roga jala jiranitti heerumsi dachaa gadi mara. Akkuma duratti isanii kunillee hiikaa isaa faallaa katee barbaada. Faallaa faallaa dachaa dachaa daanaa dachaa aanaa jala qofa waliif mee takka dubbisaa natti agarsiisa barsiisa. fakkeenyaaf si dalaga. Eh, Amma dachaa jechuun faallaan isaa qeenxee kan jiru kana qaba. Dachaan lamaa miti qeenxeen tokko. Qeenxee dachaa Haya, jala jaalala jaalala jabaa faallaan isaa jabaa michuu kan jedhu sani Anna waan isin michuu hiika faallaa barbaadde laala asitti faallaa jechuun guddaa yoo ta'e xiqqaa jechuudha. Faallaa amma jaalalaaf diinummaa diinummaa mee kana dubbisnaa kun maal jedha? jibboo jibbu no jabaa Eh? jabaa Jaana isa jedha jibba 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 jedha jibba. jibba Ah, ofi naagalee amma barsiisa itti ah, dhiisaa manaa gale ah. waliin Amma dhimmoota jaalala kajuuf maal ta'a jechuudha hiikaan faallaa isa hojii deemu qofa jibbaa hojii deema. Ah, waliin kan jedhu sun immoo qofa kan jedhu san hojii deema qofaa 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 isa hojii hin deemaare deema qofaadha waliin kajuuf qofaadha. Ah, michooma diinummaa isa hojii deema diinummaa diinoma diinummaa diinoma eh, michooma diinoma. Haa olaanaa gadi gadi aanaa ol kan isa hojii deema. sirrii.